Ashamar kafuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa kun qophii keenya gongommii karaa Horni Miidiyaa isin darbudha. Qophii kana irratti Oromoon ofiisaatti maal gongoma walitti maal gongoma kan jedhu guyyaa guyyaan qabannee karaa Horni Miidiyaa isin dhiyeessina. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti si waliin kan turu Allalisaa Dhaabaate. Isinis daawwattoonni Horni Miidiyaa amma xumura qophii kootti na waliin turaan affeerraa kooti. Egaa qophiin gongommii korraa Oromiyaa keessatti maaltu raawwatamaa jira akkasumas immoo naannoo Amaaraa keessattii fi akkasumas immoo naannoo Tigraay keessatti maaltu adeemaa jira kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Egaa qabxii gongommii koo yookaan qabxii koo tokkoffaa keessatti Oromiyaa keessatti bakkoota garaagaraatti milishaan uummata irratti maal gochaa jirti kan jedhu qophii gongommii koo keessatti argattu. Akkasumas wal dhabdee Fannoo gidduutti fi mootummaan shiraxaxee Fannoo gargar baasaa jiru isas qophii gongommii koo kana keessatti argattu. Akkasumas immoo gidduu kana yookaan guyyoota dhufan yookaan guyyoota aanan kana keessatti itti gaafatamaan paartii badhaadhaa yookaan immoo muummee ministeera Itoophiyaatiin kan hoogganamu walgahii guddicha Adaamaatti nama 1,700 ol hirmaachisu fuulduratti maal gochuuf deemu kan jedhu san kanas qophii gongommii koo keessatti argattu. Akkasumas xumura irratti eebba kitaaba Jawaar Mohaammed guyyaa irraa yookaan immoo daalisiisitti gaggeesse keessatti mootummaan birrii si jalaa fuudhe yookaan immoo biiliyoona 20 ol mootummaa sirraa fuudhe kun dhugaadhaa jedhee gaaffii gaafatameef Jawaar maal deebise kan jedhu qophii gongommii koo keessatti argattu. Amma xumura qophii kootti na waliin tura. Egaa qabxii koo tokkoffaa yookaan gongommii koo tokkoffaa keessatti milishaan bakkoota garaagaraa keessatti uummata dararsaa turuun yookaan immoo ajjeesaa turuun ni yaadatama. Ammas ajjeechaan kun uummatarraa waan dhaabbateen fakkaatu. Amma ajjeesurra darbee keessumaa warreen ajjeesan irratti erga ajjeesan yookaan erga lubbuu baasanii bakkoota garaagaraa keessatti lubbuu baasanii booddee immoo gubuun kunis haalaan itti fufaa dhufeera. Amma immoo inni kun darbee bakkoota garaagaraa keessatti mootummaan uummatatti milishaa bobbaase yookaan immoo namoota abdii kutatan uummatatti bobbaasee bakkoota garaagaraa keessumaa amma yeroo ammaa kanatti milishaa fi qaamni tokko keessumaa kaabinee dabalatee bakkoota garaagaraa keessatti sadarkaa aanaarra darbee amma gandattidha jechuudha. Caasaan gandaa kan hojjetamaa jiru yookaan immoo warreen gandatti hojjetamaa ture sana keessa bakkoota duraa irratti haa dhaabbatu iyyuu malee bakkoota garaagaraa keessatti sadarkaa aanaa irratti hojiin dhaabbatee sadarkaa gandattidha jechuudha. Bakkoota garaagaraatti kan hojjetamaa jiru. Egaa achi keessatti milishaan adda durummaatiin bakkoota garaagaraatti qubatanii jiraachuun isaa yookaan immoo nageenya eegsisuuf fedhanii baadiyyaatti yeroo isaan rabsamanii jiran yookaan immoo bakkoota garaagaraatti bobba'anii jiran ni mul'ata jechuudha yeroo ammaa kana. Kanaaf milishaan ammas dararaa uummatarraa waan dhaabe hin fakkaatu. Bakkoota garaagaraatti mana tokko yookaan immoo mana nam tokko irratti milishaa 5 ramadanii nyaata qallabaa jira jechaadha. Uummanni baadiyyaa jiru keessumaa yeroo ammaa kana uummata magaalaa irra uummata baadiyyaa jirutu dararaa guddaa argaa jira jechuudha. Ammas nam tokko mana tokko yoo qabaate nam 5 daa'ima isaa yookaan ijoollee isaa malee milishaa 5 qallabaa jira jechuudha bakkoota garaagaraa keessatti. Egaa nyaata kana hunda yookaan immoo nyaata milishaan qallabamu kana mootummaatu kennatu hin taane qabeenya ofiisaa qote yookaan itti laffee itti dafqee mana isaatti gashate ittiin dhala isaa guddifachuuf jedhe sana milishaa qallabaa jira yookaan milishaatu nyaachaa jira jechuudha. Isayyuu milishaan yoo milishaa sana qallabuu didde yookaan immoo yoo jara kanaaf midhaan kennuu didde yookaan nyaata kennuufi didde hin doorsisamta yookaan immoo hin hidhamta yookaan immoo hin duuta jechuudha. Kun garaaga qabatamaa bakkoota garaagaraatti kan raawwatamaa jirudha. Keessumaa Oromiyaa godina 2 hanga 3 amma informationiin nu gahaa jiru jechuudha. Kanaaf gidduu kana wanti kun ammas itti fufee jira jechuudha. Yeroo darbe harka 70 ol mootummaaf gashaadhanii yeroo kaabinoonni bakkoota garaagaraa keessatti uummata qotee bulaa yookaan immoo nama qotee gashatee harka 70 mootummaa fi harka 30 ofii fudhadhaa jedhanii yeroo isaan irra deddeebiin doorsisaa turan ni mul'ata. Amma immoo mootummaan kan nyaachisu dhabee fakkaata namoota abdii kutatanii milishaan yeroo darbe irraa kaasee bakkoota garaatti yeroo isaan uummata yookaan qotee bulaaf warra gumaa ta'anii jiru jechuun ni danda'ama milishaan jechuudha. Kanaaf gaamma immoo warra gumaa wajjin deebanii akkasumas milishaan Oromoo dhadhee yookaan immoo mootummaan nama abdii kutatee fi nama yaadni hundumaa walitti qabee galabaa walitti qabee mootummaan leenjisee uummatatti gadi bobbaase amma nam 5 dirqamaan uummanni yookaan qotee bulaan
qallabaa jira jechuudha. Kanaaf qamadiin alatti fe'amuusaa fi mootummaanis kan qallabu abee milishaa kun uummatatti deebi'ee uummata rakkisaa jira. Nageenya uummataa eegsisuu jedhamu uummata gidduutti balaa fi jibbinsa guddaa kan uume milishaa jechuun ni danda'ama. Kun immoo gara fuulduraatti maal ta'a kan jedhu walumaan kan laaluta jechuudha. Amma gidduu kana qabxii 2ffaa keessatti Fannoof mootummaa gidduutti bakkoota garaagaraa keessatti walitti bu'iinsi yookaan lolli guddaan deemaa turuun isaanii yaadatama. Keessumaa naannoo Amaaraa kana keessatti amma immoo gidduu kana wanti deemaa jiru haalaan kan nama ajaa'ibuu fi shirri karaa mootummaa xaxamee kun Fannoo gargar baasuunsaa waan hafeen fakkaatu. Egaa gidduu kana yookaan immoo hoogganaa Fannoo kan ta'e zammanii kaasee jechuudha. Keessumaa warreen kallattii Gojjamirraa fi baha keessa warreen jiran akkasumas immoo karaa Walloo Kamseeraan jiran bakkoota garaagaraa keessa jiran wal dhabdeen uumamuun isaanii yaadatama jechuudha. Kanaaf gachi keessatti lolli guddaan keessumaa mootummaa fi Fannoo gidduutti adeemaa ture yookaan immoo yeroo dhiyootasitti haalaan ulfaachaa ture sana keessatti ol booji'uu irra darbee akkasumas immoo wal ajjeesuu akkasumas bakkoota garaagaraa keessatti mana hooggantootaa gubuun ni yaadatama karaa qaama mootummaa jechuudha. Amma immoo guyyaa har'aa kan wanti adda ta'e bahee jira jechuudha. Keessumaa Iskender Naggaatiin kan hoogganamu keessumaa warreen Fannoo Shawaa keessa jiran jechuudha. Fi bakkoota garaagaraa warreen jiran warreen miseensa Iskender Naggaa ta'an mootummaa wajjin walii galtee uumuunsaa waan hafeen fakkaatu. Egaa as keessatti gaaffii gaafatameef Iskender Naggaa biyyoota alaa akka Ameerikaa fi biyyoota Eurooppii bakkeewwan garaagaraa warreen jiran qondaaltota wajjirraan dirdirtii uumtee taa'edhanii gaafa gaafatanii uumneedhee kaaduun isaanii yaadatama jechuudha. Iskender Naggaa garuu achi keessatti warreen isaaniin gaafa gaafatamu immoo dirdirriidha yookaan immoo walii galteedha jedhanii isaan immoo gadi baasanii jiru jechuudha. Inni garuu Iskender Naggaa dhoksuuf yaalee ture. Kanarratti immoo akeekachiisa yookaan labsii guddaa labsee jira jechuudha. Zammanee kaasee Iskender Naggaa bakka argitanitti rukutaa ajjeesaa kan jedhu Fannoo warreen achirraaniif ergaa dabarsee jira yookaan itti kennee jira akka lubbuun isaa du'uuf jechuudha. Kun shirri kun karuma qaama mootummaadha jechuudha. Akkuma waraana adda bilisummaa Oromoo warreen gidduu gala jiranii fi warreen hoogganaan taane yookaan immoo miseensa waraana adda bilisummaa Oromoo yookaan hoogganaa waraana adda bilisummaa Oromoo kan jedhee oomsaa jaalsanyii wajjirraan marii hidhee mootummaa yeroo baay'ee irra deddeebiin shira xaxee waraana adda bilisummaa Oromoo gargar baasuun isaanii yaadatama. Ammas waan kun abaa'oo qofarratti yookaan immoo waraana adda bilisummaa Oromoo qofarratti miti kan dhaabbate gara Fannoottis deebi'ee zammanee kaasee fi Iskender Naggaa gargar baasuunsaa waan hafeen fakkaatu. Isaan immoo walitti dhaadachaa jiraachuunsaa guyyaa har'aa kaasee argamaatti jira jechuudha. Kana zammanee kaasee labseen Iskender Naggaa bakka argatanitti ajjeesaa kan jedhee jira jechuudha. Iskender Shawaa irratti jechuudha yookaan immoo bakkoota garaagaraa Shawaa keessa bakkoota godinoonni garaagaraadha jechuudha. Achi keessatti aangoonsaa kanaaf zammanee kaasee bakka argatanitti Iskender Naggaa ajjeesaa jireera jechuudha. Kanaaf wal dhabdeen achi keessa jiru keessumaa yeroo dhiyootasitti wal gaarreeffachaa turuun isaanii ni yaadatama yookaan immoo Fannoo wal dhabaa turuun isaanii yaadatama. Keessumaa immoo mootummaa wajjiraan lolli guddaan adeemaa ture sana keessatti Iskender Naggaa ganee gara mootummaa wajjin walii galtee yookaan immoo araaraaf wanta qophaa'e fakkaata. Isaanis dhumni isaanii maal akka ta'u walumaan kan laaluta jechuudha. Qabxii koo isa sadaffaa yookaan gungummii koo sadaffaatti gaafan darbu dhaabni paartii badhaadhinaa yookaan immoo qaamni amma hooggansarra jiru keessumaa muummee ministeera Itoophiyaatiin kan hoogganamu paartiin badhaadhinaa jechuudha. Guyyoota muraasa yookaan immoo sanbata fuula dura keenya jirutti Adaamaatti walgahii guddicha yookaan immoo gama paartii isaanii waggaa 6 kan raawwatan ta'a jedhamaati jira. Informationiin keessa bahaa jiru. Kanaaf achi keessatti warreen paartii kanarratti yookaan immoo walgahii kanarratti keessumaa galma aadaatti galma abbaa gadaatti kan argaman yookaan immoo walgahiin kun achitti kan gaggeeffamuu fi dhiichisa guddaatu ta'a jedhamee jira yookaan immoo sirba guddaatu achitti gaggeeffama jedhamaa jira. Kanaaf waggaa 5tti maal akka hojjetanii fi hojii raawwii isaaniidha jechuudha kan isaan gaggeessanii. Walgahii kanarratti kan nama 1,700 olitu argama jedhamaa jira citiin keessaan bahee. Kanaaf achi keessatti isa nama ajjeesaa turanis isa nama hidhaa turanis isa han barbaadan akkasuma qabeenya namaa saamaa turan hundumaaf gamaggammii yookaan immoo of jajannaa yookaan wal jajannaan sun sanbata fuula keenya dur jiru ittidha jechuudha kan inni gaggeeffamu. Wanti walgahiin isaanii kun galma abbaa gadaa Adaamaatti jechuudha. Kanaaf wanta achirratti tokko keessumaa qondaaltota mootummaa akkasumas kaabinootaa fi bakki namoota garaagaraa yookaan immoo qondaaltota gurguddoodha yookaan bakka sanatti kan argamu akkasumas immoo itti gaafatamaan paartii isaanii yookaan immoo muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed irratti ni argama jedhamee jira jechuudha. Kanaaf dhiichisa isaanii yookaan sirba isaanii sanbata dhufu walumaan kan laallu ta'a miseensotaa fi qondaaltota hundumaa dabalate akkasumas immoo namoota miseensota gurguddoos dabalatu jedhamee jira. Maalumaafuu namoota achirratti hirmaatan muummee ministeera Itoophiyaa dabalate eenyufaa akka ta'u yeroomti kan deebisu ta'a jechuudha. Isa dhumaatti yeroon darbu yookaan gungummii gosa dhumaatti yeroon darbu immoo eebba kitaaba
guyyaa har'aa Daalasis yookaan immoo kutaa Ameerikaa keessatti gaggeeffame kana keessatti Jawaar gaaffii gaafatame kana keessatti deebisee jira jechuudha. Keessumaatti yeroo Jawaar Mohammed Itoophiyaa ture sana keessatti oguma mootummaan birrii miliyoona 20 ol biliyoona 20 olitti sirraa fuudhee yookaan sirraa fudhatee si dhoowwate yookaan immoo sirraa fuudheera jedhanii dhugaadha jedhee gaaffii miseensota irraa ka'ee fi Jawaar Mohammed gaaffii sana deebisee jira jechuudha. Wanta narraa fuudhaniiranis hin qabanii anis birrii amma kanaas hin qabu. Akkasumas immoo yoo birrii narraa fuudhanii ta'es Haftaamuu Lamuu fi dammaqee fi haa kennanii jedhee jira jechuudha. Kanaaf Haftaamuu Lamuu yeroo ammaa kana keessa dura mormituu turu malee amma paartii badhaadhinaa yookaan immoo qaama aangoo irra jiru deeggaruun isaa ni yaadatama irra deddeebiin jechuudha. Akkasumas immoo Haftaamuu Lamuu fi Jawaar Mohammed gidduu wal dhabdeen bakkoota garaagaraa yookaan immoo irra deddeebiin sooshaal miidiyaa irratti wal gaareffachaa turuun isaa ni yaadatama. Kana argeeti fakkaata Jawaar Mohammed si guyyaa irraa Haftaamuu Lamuuf haa kennu birrii narraa fuudhe mootummaan jedhee guyyaa irraa Daalasitti dubbatee jira jechuudha. Kana kan dubbate garuu yookaan immoo wanta kana kan jedhee fi guyyaa kaleessaa irraa kaasee itti gaafatamaan muummee ministeera Itoophiyaa jechuudha. Godina Jimmaa deemuun isaa ni yaadatama. Achi keessatti manneen jireenya uummataa yookaan immoo koroodarii jedhanii bakkoota garaagaraa keessumaa Oromiyaa Finfinnee dabalatee bakkoota garaagaraa keessatti manneen jireenyaa yookaan manneen uummataa diigamuun isaanii ni yaadatama jechuudha. Kanatti Jimma keessatti qofa manneen jireenyaa yookaan manneen uummataa 15,000 diigame sana keessatti akkasumas immoo kanneen akka bakka waaqeffannaa kan ta'e masgiinni 1,000 olitu diigame jechaadha. Jimma keessatti qofa manneen jireenyaa 15,000 masgiinni naannoo 1,000 diigame sana keessatti manni diigamuun dirqama lubbuun namaa yookaan immoo biyyi kun ijaaramuuf lubbuun namaa bahuunis dirqama jedhee dura Itoophiyaa jajaa kan ture muummee ministeera Itoophiyaa amma immoo gara Oromootti deebi'ee Oromoo kana akka qoduu yookaan immoo akka gaareffachuu wayii fakkaata kaleessa Jimmatti kan inni dubbate. Kanaaf Jimma keessatti manneen jireenyaa yookaan manneen rakkattoota 15,000 ol diigame kana keessatti manni diigamuu fi lubbuun namaa bahuun dirqama jedhee guyyaa kaleessa dubbatee jira jechuudha. Otoo uummanni akkasitti bahu otoo uummanni akkasitti rakkanneerra manni keenya hin diigamiin jedhu isayyuu sarara darbanii muummee ministeera Itoophiyaa namni kaasaa nu gaafateeru hin jiru jedhanii. Kanaaf kaasaa gaafachuu dhiisuun isaanii keessumaa namni biyya keenya kana keessatti namni dhugaa dubbate hin jaallatamuunsaa yookaan immoo akkasuma hidhamuunsaa ni yaadatama yookaan nam tokko nam lama qofaa miti. Ammas argama jirra jechuudha. Namoota baay'ee fakkeenya fudhachuun ni danda'ama jechuudha. Biyya keenya keessatti namni dhugaa dubbate yookaan hin hidhama yookaan immoo lubbuunsaa ni darba halkan dahoo godhatanii jechuudha. Kanaaf bakkoota garaagaraa keessatti waan kun immoo raawwatamaa jira jechuudha. Waan hundi keenya beennudha. Kanaaf uummanni achi keessa jiru rakkina isaa wallaalee yookaan immoo rakkoo achi keessa jiru waan beekuuf keessumaa qaama mootummaatiin dhiibbaan irra gahu waan beekuuf malee manni isaa namni kamiyyuu manni isaa akka diigamu hin barbaadu. Namni itti dhama'ee itti lafee itti dafqee qabeenya isaa yookaan mana isaa ijaarrate manni isaa qaama kamiinuu akka diigamu hin barbaadu. Garuu namni kaasaa nu gaafateeru hin jiru jedhee muummee ministeera Itoophiyaa dhugaa uummataa guyyaa kaleessa godina Jimmaatti oksee jira jechuudha. Egaa qabxii koo walitti qabee yeroon isinitti himu Nishaan bakkoota garaagaraa keessatti mana nam tokko irra deemee manni nam tokko yookaan immoo manni tokko yoo jiraate milishaa 5 qallabuun dirqama uummata qotee bulaa ta'ee jira jechuudha. Akkasumas immoo wal dhabdeen Fannoo Iskender Naggaa fi Zammanee Kaasaa gidduutti lolli guddaa yookaan immoo lubbuu wal baasuuf wal eeggachaa jiraachuun isaanis bahaati jira jechuudha. Akkasumas immoo dhaabni paartii badhaadhaan yookaan immoo qaamni amma biyya bulchaa jiru sanbata fuula keenya dura jiru Adaama nama 1,700 hirmaachisu yookaan immoo gama hojii isaaniif achitti wal argu yookaan achitti dhiichisu kan jedhu icciitiinis gadi bahee jira. Akkasumas immoo eebba kitaaba irratti Jawaar Birrii saamamteetta mootummaa Itoophiyaatiin jedhame sana keessatti deebiseen Haftaamuu Lamuu fi dammaqeefis haa kennanii jedhee guyyaarra dubbatee jira. Kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa taatee Oromiyaa keessatti kan guyyaa har'aa ta'e kan hanga ammaatti daawwataa turtan ture. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti si waliin kan ture Allalisaa Dhaabaati. Qophiilee Horni Miidiyaa fa waliin immoo turtii gaarii qabaadha.